Gurbaa kana akkam goona maddii isaa maal ta'uu qaba? Akkam goonaa miti. Akka godhan kan biraan jiru kun hundi biyyisaati. Nanacheesina hin deebi'u. Achumatti irraa shamisa sanis nurraatti kaa'i shamisa kan biratti kaa'i. Miti akkasii miti boo dogoggoraan haasa'u jira. Qaatilaan irra damaase dubbii mucaa kana akka malee na godhe. Ati argamtee dhufte moo? Ani natti himaniiti akkana isaatiisitu mucaa fi miyyoo hedduu seenee akkanatti dubbii balleessee namni. Akkamitti fakkeenyaaf nama akkamii kala siin jira? Nama namni uumaan naan jee namni. Akkanatti jibsi. Achi deebisi jibsi. Achi deebisi jibsi. Galgaleesi kiseesi. Gurbaa kana akkam goona maddii isaa maal ta'uu qaba? Akkam goonaa miti. Akka godhan kan biraan jiru kun hundi biyyisaati. Nanacheesina hin deebi'u. Boo namni si jeesu hin jiru. Ati immoo ifiif waan kana hundattiif nayitee jirta. Nanacheesina kanaatti hin deebi'u. Ittiin deebi'uu fi kanaa miti. Amma waan kana hunda si ittiif naqe. Moo ni sobne. Anumatti naqe. Ana akka radda naqe. Waan hin beekne seene. Amma hangi kun sii galee silaa? Amma naa gale. Amma naa gale. Jarammaati maqaan balleessuuf waan agartee haasoituu fi gartee akkanarra jaalattutti haasoitu san awwaan waliin ta'e anaatu beeka. Namni beekus ni beekaa jechuudha. Ani hin beekne jara kana maalitti jarra saba. Osoo hin beekin gaawaa namaan jechuun cubbuudha. Mataan isaa jechuun rakkoo akkanaa qaba. Akkasii sila akkasii ganaatti hin deebi'u. Amma narraa eegaa. Amma laal bakka deemnutti wanni dalagaa jiru kanuma. Osoo hin beekne nama maqaa balleessuu fi waan argarre jenneeni gartee haalan taana keessa seenu. Ani jara mataan itti nagara galeetiin akkaan godhuus wallaalee ofii hijaa walittis deebisee waan hin qabuus waa hundatti baasee dadhabee akhiraa wanni anumaahu jireenya dhorkuudhaaf kadeemtu yeroon arkeen keessaa bahee jechuudha. Keessaa bahuun ammoo cubbuun qabdu namni yoo namarra jiraate dhufee waan san furuudha qaba malee waa namaan jechuudha miti nama dhaadatuudha miti. Dhaaduun ammoo nama hin beeknetti dhaadatuun kana qabdi achi garagalchisiibsi malee. Nutti naadini. Wanni nu addun jirtu. Amma nutti naadiniin siin jee. Akkasin seene akkam seete? Akkam seete? Amma raayiqii fidyas. Mabadii isaa bitatee hiikamu? Badii isaa yoo beeke kaayoo isaa galtee yoo isaa galuu baattee yaada isaati. Naa galte. Amma raayiqii as Naa galte. Akkanataan seene akka malee. Halata maal? Kee boolama? Halata. Achumatti raayiqii shamisa sanis nurraatti kaa'i shamisa kan biratti kaa'i. Kee laba? Dubbadhu mana. Kun hundi balleessaa gadi Wanni dubbatan hin jirtu bar. Waan dubbattu. Kee laba Ade nama godhu waan namni siin jee hayaa malee hin sirraan bahin dubbatu. Amma waan dubbataniitu hin jirin hin dubbadhu waan dubbattu yoo qabattee dubbatta ammaas akka waan dubbattu qabduu godhatan. Badii hundaa waan raamsarra beekanii hanga ammaan dura hanii miidhamu jiru. Namni narra beekallee hin jiru. Matuma kiyyaa fi miidhamu jira. Saniifuu nagumaan jarjaree hawaasa hin jee dhiifama. Ani dhiifama si godheetiin jira ofii keetii beenyaa rakkoo takka illee hin qabu. Naaf balleessee. Erga balleessaa beektuba rakkoon qabu siin jee ammaas wantiin sitti himuu fedhu wali. Erga jaraa yaaddee jaraa jecha kan maqaan balleessuu waa hundanaan jette. Jarri ammaan tana laaltee bakka isaan jiran itti dhayitee rakkoo isaanii yoo dandeessu furuu danda'uu qabda. Kasanirraa hafe immoo waa hedduun silaa bar maal jembeeta. Namni afaanii waajuu waa hundi isaaf salphaan. Fakkeenyaaf mana tokkoo ijaaru afaaniin salphisanii ijaaranii. Hujumaata yeroo seenu waa hundi baadhaa qaba jechuudha. Inni taa'ee waan akkuma kee kana namaan juusanii wanni jira waan keessa seente kana rakkoo keessa jirtu beekuu danda'u qaba namni hanga namatti ulfaatti dubbiin namaa jechuudha. Hangaan akka tuuma kan hangaan akka nama miidhame kan
Isa sirraa hin qabradha nama. Jirri isaanii jettee rakkoo akkasii tokko rakkoo. Jiraan isaanii rakkoo sirra kee kan isaan quba qabanii rakkoo kana siin beekanii. Ibidda kana naqeetiin isaan galchisan illee Amma saniifoo. Amma rakkoo biraa kan isaa baatee rakkoo biraatti. mamma rakkoo sen isin jechaa jiru boo. Ayyo. Kasin jechaa jiru. Osumaa gartee waa tokko haa nam tokko osoo hin beenye waan harkan jechuun sirriidhaa miti. Sirrii miti. Saniifoo ani karatatti waan malee dalage. Kalata kee beenyaan gaalaan jee kun osoo hin beekneen waan malee sinjee waan hunda sinjeetiin jira garuu ammaan tana. Amma laal badiyoo taates katti nu naqesii. Amma yeroo arabtichi nu harkaa baatee arabtichi si qabu sunis waan kana sii dalagee jira. Fakkeenyaaf yoo achitti miidhamtee lubbuunis wanni hundi taate akka aariitii yoo waa bade eenyu rakkoota nu naqe amma isaan na naqee jechuudha. Kun hundi osoo hin hubateen waan takka ta'e hin jirre irra dhaabbattee waan namaan jechuutu waan kana fide. Wanni kun ammaan tana yoo qaqqabdee laalte jarri kunii waan dhokatamaan ka dalagame hin jiru bakka tana keessaa beek. Anis osoo deemuutiin itti dhufe. Yeroon dhufe nama wal qabatutti dhufe bakka tana keessa nama wal qabatee lubbuu wal baasu deemu. Lubbuu sanii oolche jechuufi dubbii jaraa kanas seenee. Ani jawaa hin jira. Garuu lubbuu sana oolchee yeroon bahu namaatutu ijoollee lamaan tana hedduu taphatee walitti galchuun kabajeetiin itti seene garuu oofee walitti fideetiin jira. Walitti fidee yeroo mana galchu guyyaa lamaa sadii hin teenye omtuu deebinee osoo laallee ifii wal kaasan achirraa deemte dubbiin tun. Gamana qabna gamas qabna mucaanii sun kutakka takkaan fuudhee jaa takka as fida kutakka waan hin ta'in jala deemtanii laaluu qabdan gaa waan takka osoo quban qabne nama awwaa jechuun gaarii sin jiru osoo badiillee taate ta lubbutti nama geessitullee taate amma akka hariiru kara lubbuttillee deemne rakkoo tullaa waan hin jirre jecha taatee jechuudha. Amma miidhameeti miidhaa ajaa'ibaa nana dhufu jira. Kun jechuun namni si miidha hin jiru gaa ofiif hin miite garuu ammas waan dandeenyu ni goona. Akka nama tokko si bira dhaabbatan nuti illee. Adima maal agartee maal hubattee maal irra dhaabbatteetumaa hoo akkasuu jetti laal anamma dhiiroon si godheetiin jiraan siin jee wanti ta'e hundi yoo haalli hin taane jechuun qaama keetirra miidhaallee dhufte kan godhe siin jee anaa miti. Ammas waan dandeenyu dirqama qabna. Waan gargaara rakkoteenya rakkoo fi himna kee garuu san keessatti akka isaatti hin dhiibnu nuti ni gargaara waan dandeenyu. Egaa akka haarani waa hunda balleessan jechuuf hin jaa. Haa ta'u garuu eessarra dhaabbatteeti jechootuma sanuu jechuu dandeessa kajuun baruu fedha. Maaliif namni tokko beekamsa qaba. Anamma isa qofaa miti. Guyyuma san mucaan arafee jaan sanillee guyyaa tokko osoo inni waanaan jee jiraan sen naan jee innis natti dhufe harri deemtu hin jirtu michoo waliin barbaannaa maarreedhaa kajuu natti ta'e jechuu atis narraa deemee an dubbii teessanillee harkaan hin ta'u sababni isin dhagaanii isin abboomamanii akka maraatanii godhatan jechuu jarri guyyuma san ammaasii inni kun naarrabsee osoon isa barbaadu deemuu dhufanii hulaa warra tumee ulaa seenu natti seeneetu jira jechuudha. Warri san ibiddaan harkaa qaba shubutiin ofirraa guuste malee jechuudha. Warri sanis tarii warruma akkasaa ta'a. Tarii immoo dubbee isa kanaa waa jiran tarii ergannoo mucaan amma arafee jan kun nama hedduu waliin naqee jira. Walumaa galattuu nama hedduu kitti waliin naqee. Ammaas dubbii kitti waliin naqee mijoo urjii jan takkaas fuudhee hiika jechuun malee akkatti hiikallee waan namni beeku hin jiru. Kaan ammoo michiyyoo tana waliinis jiraatee akka namatti jiraachuutti hin jiru. Gama maraatummaatti gara hojiidhaan alatti michiyyoo oofu keessa jira jechuudha. Dubbiin isaa tasanirraa haati jechuudha. Namoonni hedduun akka ani dubbii tana keessa harka qabutti akka isaan kana waliin hin barbaannetti kanatti xiyyeeffatee fi yookaan maaliif hubannoo dhaba akkuma kanatti deemu jiru hedduu jira jechuu barbaadeeti. Ati immoo ka'umsi kee maaliif bar waa takka jala namni tokko ofumarraa ka'ee waan namaan jechuun hedduu daddabarsa wanni jaan hin jirtu jechuu kee dubbeen namaa kun hoo maali kajaamuutu baramuu qaba jechuudha. Ani natti himaniiti akkana isaatiisitu mucaa fi miyyoo hedduu seenee akkanatti dubbii balleessee namni. Akkamitti fakkeenyaaf nama akkamii gara siin jira? Nama namni uumaan naan jee namni
mucaa isin agarsiisan garte Eh. mucaa saniitii tokko kanaan jee Ayya. akkasitti kaan aaree kaayee namni aaree waan irraa takka irraan deebi'u malee dhufee akkasii miidhama kana hunda seenu. Inni akkamitti argamee maal fa'aa irratti fakkeenyaaf iddoo seenee addaan baasu mee akkamittiin iddoo seenee jara kana baraan iddoo seenu yoo ta'e jaarsaa jaartii nagaa waliin jiraatu namni dhufee bultii isaa adda facaasa akkasuma na fakkaatan akka biyyattis akkasitti nu bara. Dhugaa sanuma. Garuu jaarsaa jaartii wal biraa deemanii mucaan ijoollee fuudhee biraa biyya kutee isiin asitti haftee asii yeroo inni dhufu namni biraa fuudhee isii harkaa qaba boo. Waan ajaa'ibaati bara. Dubbachuullee nattuu nama dibdu dubbii jara kanaa. Fuudhaniiti harkaa qaba tokkootuutu na jaalatti siin jaaladha jee kadeemuun agarree jechuudha. Osuma kaan namaarra jiru jechuudha. Egaa inni yeroo biyya irraa dhufutti jaartiin isaa nama biroo waliin deemu jirti boo. Amma waan ajaa'ibaatiin seene waan akkatti dubbataniif akkatti dhiisanillee hin beekne. Hayyee mucaa amma isii jala deemtees jaartii qabu yeroo asitti deebi'e jalaan hafuumi nama guurrotee isa qabe. Naasii malee. Isa qabaniiti edaan cafaqaniitis akka malee godhanii mucaa taatuuf jiraan seera. Mucaa isiin haboo taatuuf. Mucaan haboo taatuuf sanillee waliin cafaqanii ijoolleen hamzaadha. Mucaan isiin akkasii waliin deemtu sana kennaa jedhanii jiraan seera. Warri kun hundi killee tokko bar nama qiimaa kanaa biti beekanna godha. Akkasitti hundeedha mucaa sanis qabanii kalubbuurra kaa waliin gahee hamzee faa mataas fottoysanii deemaniin harka jechuudhaan osoo deemuu sanirraan dhufe yeroon dhufu jechuun sanirraan dhufe osoo irra dhufin isii dhufe na bira manatti na dhufte jechuun joon mana yeroo dhuftu yeruma sanii osoo namuu hubatin isaanis narra dhufa wal qabatanii yaa'anii mucaas qabanii jechuun mucaan yoo tanaan deemu mucaan isii fuudhes hundi isaanii waliin dhufan jechuudha ammaan dubbii akka malee na qabate miirri fadhees akkumaan juu wallaale sanirra dhaabbadheetiin haalli dubbii tanaa haalaan na dhibee'anis akkaan godhu wallaale yeroo himan kunoo mucaan bishoo tanaan wanni isiidhaan wal jaalanna jee deemuunis saahibu mucaa akkas akkatti wal beekan akkas tattahaa jechuudha kanarraan ammoo miti akkasii miti boo dogoggoraan haasoo jirarra qaaxiraan irra damaase dubbii mucaa kana akka malee na godhe mucaan ammaan tana islaamichi yoo na jaalatte jee deemuun kun amma arafumaatu isiin nama biroo jaalattee jirti fiirusaan tun akkas na fakkaat dubbiin tun ani imma ka'umsa mucaa kennaa kanarratti hin dhufe malee nama biraa ka jaalattu isii tanaa naalaali jee isaan hundi dirmachuu ba'an. Kanuma dirmachuu waliin beetu ammaasii achitti michiyyoon jaaladha jee achiin waliin yaa'an ammaas. Dubbii ajaa'ibaa waan nu qabdu laala. Amma isa kanarrattiin itti dhufe'an. Isaa silaa ergatanii waliin dirmachuu bahee ammaas achi jalaa michiyoo fuudhee na jaalatti jee deemuun kana. Kana waliin isiin na dhuftee natti dhufanii jechuudha. Yeroo isaan natti dhufan kunoo akkana jaan inninis dirmachuu bahe. Garuu dirmachuu baheetu achiin michiyyoo harkee achiin wal jaalatanii maal jaan. Isummaan ulaala. Tadhii eegee dhiigaa ta'uu kabiroo waliin turte ammaas kana waliin osoo jaarsi as jiru jechuudha eeggannoo jaarsaa waliin akkasi dubbii wali dirgim gootee hamzeenis cafaqamee akkasiin ammoo namaatu gowwoomsee akkas godhee hojii dubbii mucaa saniitti ta du'aaf kaanamni waliin deemu kannaa fi jara kanaas walitti idduudhaaf irraa finnee wanta silaa hamzeen dhaame sanis waan godhame san hundaa'uu bakka deebifnee gama isii tana gulantaa isitti galchuudhaa deemee gulantaatti deebifnee jechuudha. Yeroo deebinu keessatti qillee fi jaartii qillee takkaatu jira akkanatti dubbii gamaa gaman akkana ooftu takkaatu jira. Ani jara kanaatu jira kana bultii isaa jigejeetiin yaadee jechuudha. Horii qiyyaa'u baasee bakka isaan jiran sanirraa mana of bira laalee buqqaasee bira fidee jechuudha. Fideetiis asittis hin teenye. Achittis hin teenye dubbii tana keessumaa namni hundi jibbee keessaa bahe ayyoo walumatti ittitanii fayyanii kaabultii fi oofatan jechuun keessatti dhukkaa'uu qofaa mitiitii hanga anuu kabajaa na dhorkanii karaa maraatummaatti na jijjiiranii deemte akkasittiin dubbii yeroo afaan wallaale nama yoo tiimtu yoo gorsitu si dhaga'u ka wal qabatee deemu waliin yoo waa hunda taate gaarii nama tokko maraate yoo marataa ta'e kaa maraatee beeytee hidhatte nama maraataan fakkaani nama akkanumatti waa waliin laaqaa deemu
qabeetiin ta'aakiraa ofii rijaa'uu dadhabee itti dhiisee deeme. Eeganaa summii dhuyjee maal taate ani yeroo lama moo kana mana deebise bultii isaanii itichuuf lama deebise isallee cafaqee arabe kanallee cafaqee isa rakkoo qabajee osoo isiin dhukkubdee gartee mana ari'ee ciiftuu sheekatti yaamne waan hundutti goonuu jirruuti achi jaartiin kabajee maskara birootiin bahe. Isiin tarii jaalala isaatii fi hinaaffaa fi ani rakkoo isiidhaan beeku waa hedduu keessa turtee jechuudha. Qorichoota garaagaraatu ittiin gooneetti fayyitee eegasii. Kana booda ammaas ergaa manatti deebisee jechuun isii manatti deebise. Innis fuudhee jee achiin ammaas ka'e ammaas haala saniin natti deebi'an. Dubbiin isaanii gaawwal nyaatee deemtee tana boodaas ammaas itti dadhabee fuudhee ammallee mana isitti deebisee mana isitti ol kaatee kabajaan ol horkatee isiinis. Isaanummaan hundi tokko na ta'an jechuudha. Walirra jireenya jechuudha. Jiruu akkasii waliin lafaanee kophaallee waa meeqa godhatuni ol kaatee na xiqqeessite. Nu xiqqeessinaan gaa uummanni kun uummata fayyuudhaa deemuu miti. Uummata fayyaa hin qabu. Yoo tiimte sin dhageenyu gorsanis nama hin dhageenye. Maraatuun akkanaan jirtu anarra michiyyuma tanaatu rakkoos qaba.